nama lamaan 300 argata. Nama lamaan 300 yeroo meeqa jechuudha? Yeroo 30. 300 yeroo 30 jechuun meeqa jechuudha? Guyyaatti namni tokko 9,000 hojjechuu danda'a. Biyaansi 1,000 chaarjii gochuu qabdu kan jedhu ture. Amma garuu kaleessa abdeet ta'ee ture. Innis immoo daayimandii sana chaarjii gochuu nafeera. Akkasumas immoo kallattumaan namni tokko guyyaa guyyaadhaan namni haaraan tokko 5,000 hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo telegiraamiin nama ergee sanitti argisiisa. Koppii godheera amma liinkicha koppii kan jedhu tuqeeti. Akkam jirtu? Kutaalee garaagaraatiin waa'ee aappii kanaa viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Kutaa jalqabaa keessatti akkaataa kamiin akka isin aappii kana buuftanii bantanii jalqabdan viidiyoo isin hojjedheen ture. Kutaa lammaffaatiin immoo akkaataa kamiin akka isin hojjettan, taaskii keessan guyyaa guyyaa akkaataa kamiin akka hojjettan, akkasumas akkaataa kamiin akka riisiivdii gootan, akkasumas immoo kan isin hojjettan immoo akkaataa eessatti akka walitti qabamullee viidiyoo isin hojjedheen ture. Har'a immoo akkaataa kamiin akka namaaf firuudhaan aappicharraa fayyadamaa taatan, akkasumas immoo hiriyoonni keessan akka fayyadamaa ta'an akkaataa kamiin akka guutaniin isinitti argisiisa. Isa malees immoo namni isin affeertan sun akkaataa kamiin akka inni ejentii guutee hojicha jalqabuun isinitti argisiisa jechuudha. Kan biraa wanti namatti tolu aappiin kun ammas abdiit ta'ee jira, waan nama gammachiisu jechuudha. Innis yeroo darbee taaskii keessan isa jalqabaa yookaan immoo bees saalarii akkanumatti fudhachuu dandeessu. Ittaanii kan jiru ግን ኤክስትራ saalarii kan isin fudhattaniin yoo daayimandii bitattan yookaan immoo chaarjii yoo gootan pilaatfoormichumatu jedha daayimandii 500 chaarjii gochuu qabdu kan jedhu ture. Amma garuu kaleessa abdeet ta'ee ture. Innis immoo daayimandii sana chaarjii gochuu nafeera. Akkasumas immoo kallattumaan namni tokko guyyaa guyyaadhaan namni haaraan tokko 5,000 hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo nama affeeree guyyaatti agaa pooyintii 9,000 ittiin hojjechuu danda'a jechuudha osoo dhuma chaarjiin godhini. Kana malees immoo pilaatfoormichi kaleessa akka abdeet ta'etti namni tokko birrii 100 kaasee daayimandii bitachuu danda'a. Daayimandii 2,500 irraa jalqabee jechuudha. Kunoo kana abdeet ta'ee isa kan nama haaraan jalqabaniif daayimandii chaarjii gochuudhaaf ikoonoomisiijii isaa akkuma asirratti argaa jirtan. Akkasumas immoo namoonni haaraan galanillee riisiivdii gochaa jiru jechuudha. Isinillee namoonni kana dura bantanii ashaaraan kenniin jirtan yoo jiraattan isin akkanumatti kan biraa isa balleessaati kan biraa banuudhaan ashaara irratti kennaa jalqabaan isiniin jedha. Akkasumas immoo hiriyoota keessan affeeruudhaan akka isaan fayyadaman gochuu dandeessu jechuudha. Namoonni hojii kanan jalqabeen jirtanii fi jalqabuu barbaadan maal gootu? Bakkuma kanarraa barreeffama viidiyoo amma ilaalaa jirtanii jechuudha. Bakka kanarra ni tuqxu. Yeroo barreeffamni viidiyichaa tuqxan akkanatti isinii bana. Erga barreeffamichi isinii baneen booda as keessa wantu jira. Baga nagaan dhufteen jedhee liinkii aappichaa kan jedhu liinkii isa kana tuqxanii buufachuu dandeessu. Akkasumas telegiraam guruupii irratti viidiyoowwan garaagaraa waa'ee aappichaa dabalataa waan gadhiifamaniif telegiraam guruupii jooyin gootu jechuudha. Telegiraam chaanaalii illee kunoo bakka kanarra telegiraam chaanaalii jedhee liinkii asirra isinii fankaa liinkicha tuqxanii seentanii telegiraam chaanaalii keenya irratti illee hojiiwwan onlaayinii garaagaraa waan gadhiifamaniif ilaaluu dandeessu. Ittaanii asirratti viidiyoo paartii waanii waa'ee aappichaa akkaataa kamiin akka buustan ibsu sirriitti viidiyoo isa kana tuqxanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo akkaataa kamiin hojjannaa kan jedhus immoo paartii tuurra isinii kaa'een jira. Asii viidiyoo kana tuqxanii ilaaluu dandeessuun isin jedha. Amma gara viidiyoo har'aatti adeemu. Kanarraa irratti yoo darbinu har'aa akkaataa kamiin nama affeeruun isinitti argisiisa. Pilaatfoormii kanarratti invaayitiin kallattii garaagaraatiin godhama. Mee har'aa isin hoostotaaf kallattiiwwan lama isinitti argisiisa. Inni jalqabaan kunoo bakka kanarraa $10 kan jedhu jira. Isa kana jechuudha. $10 kan jedhu jira. Doolaarri kunis immoo guyyaa jalqaba isin bantan ispiin gootanii akka carraa keessanitti isiniif kenna. Sana booda garuu namoota invaayitii yeroo gootanitti invaayitii sanaan aga $10 ittiin argattu jechuudha. Karaa kanaan affeertanii kunoo asirratti kunoo kallattii kanaan jechuudha. Asirraan invaayitii isa jedhu kana tuqxanii yoo namoota affeertan fakkeenyaaf anaaf amma $4 kenneera. $6 hafe garuu namoota yeroo affeeraa deemudha jechuudha kan ittiin argadhu. Isa kana tuqee namoota affeeree namoota sanarraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Kallattiin biraa immoo piroofaayilii keessan keessa seentanii bakka mii jedhu kana yookaan immoo jala kanarraa mii isa jedhu kana tuqxanii kallattii sanaan invaayitii gochuudha jechuudha. Asirraan galtanii sana booda bakka kanarra maaltu jira? Invitation kan jedhu jira. Isa kana tuqxanii yeroo isa tuqxan asirratti liinkiin kan keessan jira. Share friends isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha nama affeeruudhaaf. Sana booda share friends erga tuqxaniin booda bakka kanarraa koppii kan jedhu kana tuqxanii erguu dandeessu yookaan feesbuukiidhaa fi waasaappiidhaan kallattiin erguu dandeessu jechuudha. Koppii godheen fakkeenyaaf ani telegiraamiin nama ergee isinitti argisiisa. Koppii godheera amma liinkicha koppii kan jedhu tuqeeti. Mana erguu fi barbaadu telegiraamii isaa ta'uu wanta biraa bakka meesejii deemee tanan achirratti maalan godha jechuudha. Gadiin qaba yookaan peestiin godha jechuudha. Ergan peesti godhee liinkiin sun nama sanaaf ni deema. Namni sun maal godha jechuudha. Liinkicha tuquudhaan ni bana jechuudha. Mee sanitti argisiisas.
Sana booda namni isin argitanii sun liinkicha yeroo akkasitti yeroo tokko isin biratti koppii kan jedhu isinii fidana garuu kalleettiidhaan Play Store irra nageessa. Isin biratti garuu koppii akka gootaniif koodii kana isinii fida jechuudha. Bakka kana koodii kana akka koppii gootaniif koodiin kun immoo maalidha kan jedhu invitation koodii kan keessanidha kan nama hundaa gargaaridha. Namni tokko Play Store irraa appicha buusee yoo jalqabeeyyuu invitation koodii garuu yoo kan keessan kana irratti galchee dhuma irratti yeroo banu jechuudha. Maqaa isaa hunduma barreessee dhuma irratti invitation koodii kana kan keessa yoo galchee namni sun invaayitii keessaniin akka galeetti lakkaawwamaaf jechuudha. Kanaaf namni isin argitaniif kun invitation koodii isa kana galchuu qaba. Appichi yeroo bantanitti ofumaaf isinii kenna liinkii nama sana tuqxanii invitation koodii isinii kenna. Yoo isin hin kennine garuu yookaan immoo namoota sanaaf yoo hin kennine namoota invite gootanitti hima. Invitation koodiin kan nama hundaa gargaaridha. Kan kiyya fakkeenyaaf koodii isa jedhu kanadha jechuudha. Isa ni galcha jechuudha namni sun yeroo banu. Isa kanan galchu yoo ta'e namni sun maal ta'a jechuudha. Wanni ta'u jechuudha invitation koodii keessaniin hin galu jechuudha. Sana booda install jennaani. Appichi erga nuuf bu'een booda kun bakka kanarraa xiimii isa jedhu kana sanii tuqna. Erga tuqne haala kanaan nu bana. Kana fakkaata jechuudha fuuldurri appichaa. Sana booda mii bakka jedhu kanarra ni tuqna. Sana booda jalqaba loogiin godhii kan jedhu nuuf fida. Gootu loogiin isa jedhu kana ni tuqna. Sana booda iimeelii yookaan feesbuukiidhaan ni banna jechuudha. Fakkeenyaaf kan baraabaniin isinitti argisiisa Google kan jedhu kana tuqe. Iimeelii bilbila kiyya irra jiru naaf fida. Iimeelii kiyya filadheen isinitti argisiisa. Yeroo isin iimeelii haa ta'u feesbuukii haa ta'u yeroo isin filattan akkasitti agree and share kan jedhu kana ni confirm ni gootuuf jechuudha. Maaliif waliigallee keessan ni mirkaneessituuf jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Bakka kanarratti maqaa iimeelii keessaniitiin isinii fida. Kana maqaa keessan tuqxanii sirreeffachuu dandeessu. Suuraa keessan bakka kanarra tuqxanii sirreeffachuu dandeessu. Saala keessan dhiira yoo taatan iimeelii, shamara yoo taatan fiimeeliidha. Sana booda kana bakka kanatti invite koodii isan duraan isiniin jedhe jechuudha. Bakka kanarratti akkasitti isinii fida jechuudha. Yoo isinii fiduu baate garuu koodii yeroo namni sun isinii erge sana fiddanii bakka kanarra tuqxanii koodicha ni galchitu jechuudha. Yookaan immoo namni isin invite gootan sun akka inni galchu ni gootu jechuudha. Sana booda namni sun maal godhaa register godheet ni galmaa jechuudha. Jala kanarra tuqee register godhee ni galmaa jechuudha namni sun. Namni isin affeertan sun dirqama maal gochuu qaba? Ashaaraa kennuu qaba. Erga ashaaraa kennee immoo ejentii guutuu qaba. Kana lamaan hin godhu taanaan taaskiin isaa hin lakkaa'u. Kanaaf bakka mii jedhu kana tuqee yeroo darbees viidiyoo isin hojjedheera. Erga bakka mii jedhu kana tuqeen booda bakka kanarratti maaltu jira? Streamer center kan jedhu jira. Streamer centerii kana erga tuqeen booda namni sun face authentication fi maaltu dhufaa fi password dhufaa. Face authentication sana go jedhee ashaaraa kennuu qaba bakka ifaa ta'etti. Akkasumas immoo password sana irratti gochuu qaba jechuudha. Account password sana confirm gochuu qaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo paartii 1 irra jiru ilaalaa sirriitti namoonni haala kanaan banuu karaa sirrii banuu barbaadan jechuudha. Sana booda immoo erga isa kenneen booda maaltu baafee akkanatti bahuufii qaba jechuudha. Namni sun ashaaraa kennuu isaa kan beekamu maqaan isaa gubbaa kanatti dhufee Anchor Salary kan jedhu bakka kanarratti dhufuufii qaba. Anchor Salary kanarra erga galtaniin booda immoo asirratti asumaan isinitti argisiisu nama invite gootanii akkamitti akka fayyadamtan jechuudha. Kunoo base salariin asitti 1,000 yeroo lama ni argata. Extra salary 1,500 yeroo lama 5,000 ni hojjeta jechuudha. Akkuma duraan isinitti hime jalqaba isinitti hime kan biraa asitti immoo inviteedhaan nama 2,300 argata. Nama 2,300 yeroo meeqa jechuudha? Yeroo 30. 300 yeroo 30 jechuun meeqa jechuudha? Guyyaatti namni tokko 9,000 hojjechuu danda'a. Biyaansi 9,000 hojjechuu hin dandeenye yoo ta'e guyyaatti almost nama 10 illee gochuu hin dandeenye yoo ta'e nama 10,300 nama 10 yoo affeerreeyyuu meeqa arganna jechuudha. Isinumti tilmaamaa gaa haga 3,000 argachuu dandeenya jechuudha. Nama 3 nama 4 akkasuma goonayyuu yoo ta'e immoo guyyaatti 600 fi isaan ol hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Nama 10 jechuun yeroo meeqa jechuudha? 5 nama lamaan waan ta'aa waan ta'eef dogoggoran 3,000 isiniin jedhee 1,500 hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf baay'ee ariifidha appiin kun dhugaa nama hojjeteef baay'ee ariifidha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedhama immoo akkaataa kamiin akkasiin ejentii guuttanan isinitti argisiisa. Tole nama tokko erga invite goonee namni sun baneen booda immoo akkamitti ejentii guuchisna kan jedhu yoon isinitti argisiisu jala kanarra maaltu jira? Mii kan jedhu jira. Nama sana akkaawunti isaa sana mii kan jedhu keessa galaa jechuudha. Gara piroofaayilii isaatti galaa jechuudha. Isa kan biraa ashaaraa akkamitti akka kennu hundumaa isaa viidiyoo paartii 1 irratti waan hojjedheef isa ilaala. Sana booda maal godhaa bakka kanarraa apply to join contracted guide kan jedhu jechuudha. Isa tuqaa ofiisaatiif akka nama sana jala galuuf yoo wanni gochuu barbaade jechuudha.
Sana booda bakka kanaa bakka sarchii irratti ID kan kiyyaa yookaan immoo kan ejentii nama kan biraa jalatti galtanis haa ta'u bakka kanarratti 54 55 95 duwwaa 3 namoota ejentii kiyyaa jala galuu barbaadan jechuudha. Yookaan immoo ejentii nama kan biraallee jala galuu barbaadan ID nama sanaa fudhattanii bakka kana sarchii gootu. Sana booda maqaan nama sanaa bakka kanarra isinii dhufa. Mallattoo pilaasii kana tuqxu jechuudha. Sana booda nama sanaaf miseejiin ni deema. Namni akkanaa ejentii kee jala galuu barbaadeera agarii godhi jedhee jechuudha. Sana booda namni sun agarii godha jechuudha. Karaa lammaffaan ittiin immoo ejentii sana jala galtan nama sanaaf ID ergitu. Namni sun ID keessan qabate sana booda invaayisiin godhaa jechuudha. Erga invaayisiin godhee ID keessan isa kana nama sanaaf ni ergitu yookaan immoo namoonni invaayis gootan akka namni sun galmaa'uuf nama ejentii keessaniitiif ni ergitu jechuudha ID kana. Sana booda namni sun invaayis godhaa jechuudha. Erga inni invaayis godhee maaltu ta'a? Kun jala kanarraa mallattoo miseejii jira. Erga namas fakkeenyaaf kun ammani invaayis godheera akkaawuntii kana jechuudha. Sana booda jala kanarratti mallattoo miseejii jira. Mallattoo miseejichaa ni tuqxu. Sana booda as keessaa kun daaniin invaayis godheera kan jedhu miseejii ni dhufa jechuudha. Daanii jedhee nama kan biraas haa ta'u ejentii kan biraas haa ta'u nama invaayisiin godhee bakka kanarratti maqaan isaas ni dhufa. Nama sana yoo galuu barbaadan accept gootu jechuudha. Haala kanaan accept gootanii kallattiidhaan nama sana jala galtu. Namoota ejentii taataniif gara fuulduraatti viidiyoo isiniifan hojjedha. Invaayit akkamitti akka gootan akkasumas ejentii akkamitti akka goochistan jechuudha. Sana booda accept gootu. Sana booda nama sana jalatti ejentii hostii taatanii galtanii jirtu jechuudha. Inni haala kanaan gochuu dandeessu. Sana booda viidiyoo keessan viidiyoon taaskiiwwan guyyaa keessanii paartii 2 irratti isiniif hojjedhe ilaalaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Kutattaanuun immoo ejentii akkaataa kamiin akka taatan akkasumas immoo ejentii erga taataniin akkaataa kamiin akka isin hostii galmeessitan akkaataa kamiin akka isin namoota ejentii gootanii fi akkaataa kamiin immoo isaan irraa koomishinii akkamii akka argattan viidiyoo sattaanuun isiniifan hojjedha. Namoonni ejentii kee jalatti galmooftanii naan argachuu hin dandeenye bakka kanarratti ID jiru kanaan bakka sarchii keessan irratti sarchii gootanii naan argachuu dandeessu. Karaa lammaffaatti naan argachuu dandeessan immoo piroofaayilii keessan keessa seentanii bakka my agency jedhu kana yoo tuqxan ani laayiviin jira yoo ta'e isinitti argisiisa jechuudha. Akkasumas immoo namoota tiimii kiyya jala ta'anillee laayiv irra jiran bakka kanarratti amma namni kamiyyuu laayiv irra jiru anis laayiv irra jiru bakka kanarratti suuraa isaaniitiin isinii fida jechuudha. Sana booda anaan daanii kan jedhu tuqxanii gara mana kiyyaa dhufuu dandeessu jechuudha. Keessattuu galgala jechuudha. Kanaaf namoonni sabiskiraayib na godhin ammas sabiskiraayib na godhaa galatooma.